Oolmaan nagaa hordoftoota malbaatuu oduu keenya guyyaa irraa sin dhageessifna. Gannoottan lamaan kan walitti fufiinsaan maatii qabsaa'otaa kibbaaf lixa Oromiyaa keessatti ajjeesuuf qabeenya isaanii gubanii barbadeessaa kan turanii fi ammas kan itti jiran hidhattoonni mootummaa naftanyaa har'a immoo maatii fi firoota qabsaa'ota lubbuun jiranii qofa osoo hin taane maatii qabsaa'aa wareegamee maatii weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa irratti duguuginsi sanyii magaalaa Amboo keessatti raawwatamuun himameera. Haaluma kanaan loltoonni Koloneel Abiyyi mana maatii Hacaaluu Hundeessaa seenuun hawaasa Oromoo gadda ta'anii jiran irratti dhukaasa banuun eessuma Hacaaluu Hundeessaa dabalatee Oromoota 3 battalatti ajjeesuun baay'ee madeessanii reeffa Hacaaluu Hundeessaa maatii jalaa fudhatanii ba'uun dhaga'ameera. Reeffa Hacaaluu erga maatii jalaa baasanii ambulaansii keessa buufatanii boodas hawaasa Oromoo magaalaa Amboo dhukaasa dhaga'ee maatiif dirmatetti dhukaasa banuun Oromoota danuu ammaaf lakkoofsi isaanii adda hin baane magaalaa Amboo keessatti ajjeesuu fi danuu madeessuu odeessa madda qabatamaa magaalaa Amboo irraa arganneen beekuun danda'ameera. Sagaleen kanattaan sun isin dhageessifnes odeessa guutuu Oromticha magaalaa Amboo irraa bilbilaan arganneedha. Itti dhiyaadhaa. የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ መንገዶችን ሳይዘናጉ በሚገባ በመተግበር ራስዎን ቤተሰቦንና ወገኑን ይጠብቁ። ኢትዮ ቴሌኮም ሄሎ akkam nagaa nagaadha. Maali kan nagaa jirru maatii Hacaaluu Hundeessaatti seenanii nama lama ajjeesanii reeffallee fudhatanii tubu eessatti akka geessan hin beekamu jedhama. Namni hedduun Ambootti akka rukutametti maali kun dhugaadha? Waanuma akkasitti waansa. Reeffaa awwaaluma qabdu waan jedhuudhaan seenanii. Tole. Namoota baay'ee rukutanii wareeganis ni jira. Tole. Reeffaa fuudhaniiti ba'aniif. Eenyu kan kana godhu? Makkalaakaadha. Amma reeffa eessatti akka isaan geessan wanti beekamu jira. Maatii Hacaaluu keessa amma namootni dabalata ajjeefaman. Sumni isaa lubbuun baheera waan jedhamu jira. Tole. Namoonni adda baheeyyuu namoota baay'eedha kan wareegamu as jedhamu. Achuma magaaluma Amboo keessatti immoo mana maatii Hacaaluu Hundeessaa biratti. Manuma maatii Hacaaluu Hundeessaa biratti. Reeffa kana lafoodhumaan moo akkuma kallee xiyyaaraan dhufanii fuudhanii? Lakkee ambulaansiin fuudhanii waan isaanii illee fakkaata. Amma attamitti jira magaalli Amboo? Magaalli ammayyuu naannoo isaanii jira dhukaasni immoo jira. Daandii immoo gugulachaa jira. Waan isaa wanta adda bahe tokko hin jiru. Hawaasni attamitti jira magaalaa Ambootti amma baadiyyaatiis uummanni gara magaalaatti ol dhufuu yaalee dhukaasaan gad deebisaa ajjeesaa jiruudhama. Dhukaasni akkuma walitti teessuma karaa naannoo baddeessaa dhufan gara sanaan baay'eedha dhukaasni kan jiru. Uummanni gara sana akkan seenne gochaatii jiran. Amma gaa uummatni karaatti ba'e moo humni waraanaa humnaa olitti ta'ee faca'e? Humni waraanaa achi keessaa bittimsee namni karaa dhuma jira garuma daanduma guddaa.